السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام هركفون ilmaan Oromoodha. Nagaan ooltanii nagaan bultanii jirra jirtu fayyaadha. Egaa kanatti aansuudhaan oduu haarawwan harkaa qabaasan illee hanga dhumaa kan nu daawwattan warroonni chaanala keenyatti dhuftan illee nutti dabalamaa maatii nuuf ta'a jechaati. Egaa sheer laayik godhuu hin dagatina obboleeyyan keenya oduu haarawwallee akkasumarra walirraan wal dhageessisaa deemnu akka wal dhageessisaa deemnu jechuu barbaadeeti qilleessi yoo kan jiraatu taate yookaan biyya keessaa oduu haarawaa fuunee kan waliif dabarsinu taate inshaallah walumaanuu jira rabbi nu haa jiraachisu. Wanni deemaa jiru ulfaataadha. Hawaasni yaaddoo keessa galee yaaddoo keessa jira. Gama biraatiin ammoo xayyaaraalleen halkan kana kunoo sanuu olirraa dirrisaa jirti. Sodaa keessa galee jira jee hawaasni kamiseedha. Sodaa guddaa keessa galee jira jechuudha. Maaliif jennaan duraanuu kamiseedhaaf uummanni kun tattaaffataa ture kamiseen akka badduu fi akka baduu dandeessullee kan godhuudhaaf tattaaffataa jiran. Kanaafuu hawaasni bakka kana quba qabaatuudha qabaa. Inni iddoo kana bilbilu immoo سالف السلام عليكم. Bilbila jedhuunatti bu'e kanaafuu gaa hawaasni qotee bulaan saatikfatu qotee bulu hundinuu amma rakkoo keessa galee jira. Maaliif jennaan karattiin takkuma walloo keessa kan deemtu isbaaltiin takkuma. Takka tanarra kaan manatun bukkeelii maasaan gara gadii jira yookiin manni gara gadii maasaan gara olii jira. Yeroo kana namni bobbaa galan dhiisuu sa'a bobbaafataa maasaa dhaqataa. Yeroon kun yeroo namni alaawaa jiraatudha. Yeroo ala bobbahee galuudha. Yeroo kana keessatti immoo mootummaan abbaa agartan hunda dhahaa. Abbaan agartan hunda hin dabarsina jee hawaasa qullaa dubartiis manguddootas wanni kun maqa balleessii biyyattii sanyii ilma namaa lafarraa balleessuudha fakkaata akka nama argaa jirutti fi akka hawaasni himataa jirutti hawaasni yaaddoo keessa galee jira. Bilbilli guyyaa sadii kana keessatti dhaabbatee ture har'a akka dalageetti wanni hawaasni himaa jiru reefki wareegamtoota illee lafaa ka'ee hin qarbamne kan jechaa jiran waan nama rakkisu waan nama yaaddessu gama biraatiin ammoo ammallee xayyaaraa samiraa diriirsaa jirti jee warri magaalaa kamisee sodaa keessa galaa jira. Bakki kun amma hawaasa qulqulluutu jira malee waraanni lolli irraa darbee jira. Nageenyi bu'ee jennee bakka itti amannetti deebi'anii xayyaaraan dhahu maaltu barbaachisee kaambii waraanaa walitti qabamee taa'e tokko hin jiru. Meeshaan gurguddaan kamisee bu'ee taa'e tokko hin jiru. Wanni kamiseen dhaamuuf maaliifi duraanuu diinni akka ishiin dhaamtuu fi akka ishiin baddu waan fedha qabuu fi karoora qabuuf ammaas wanni sun ilaalchisaadha karaa sanii jechuu barbaadeeti. Kanaafuu silaa yoo rabbiin ammoo nu bararees inuma danda'a yoo nu buusees inuma danda'a nuti immoo rabbi qabna malee abbaa takkaatu abdannu abbaa takkaasu namannu jechuudha. Haa ta'uti immoo hawaasni keenya of quba qabaatuudha qabaa diina kaleessa diina ta'een nu dararaa tures har'a fira godhachuun keenya hin barbaachisu. Oromoon wal ta'ee wal quba qabaatee olaantummaa ofii kabachiifatee biyya ofirratti abbaa ta'ee jiraatuun kun nuuf dirqama. Hawaasa nu keessa jirus ammoo qabiilaa fedhee haa ta'u qabeenya uummataatis eegaatii waan hundaa'u waa saamuu haloo bahurraa of qusatuu qabu uummanni keenya. Haloo bahuun maqaa nama xureessaa qabeenya fuudhuun maqaa nama xureessaa waa saamuun maqaa nama xureessaa Oromoon safuu qabaa seera qabaa kabaja qabaa maqaa guddaa qabaa saba guddaa qabaa nuun xiqqeessinaa warroonni olaantummaa kabachiisuu dandeessan hundi keessan olaantummaa kabachiisaa nagaa buusaa uummata nagaan bobba'ee akka galu godhaa hattootaa fi saamtoota baalagee fi warra waa akeekaa jirullee quba qabaattanii akka seera jala oolchitan kun dhaamsa walii galaati. Gama biraatiin ammoo waraanni hawaasni akka sodaa qabutti waraanni mootummaa guddaan caffaa roobii keessatti lafa bakka lamaatti bu'ee kan ta'aa jiru jechaa jiranii gama afuriin ammoo waraanni magaalatti deebisee meeshaa loggomee jira jechaa hawaasni yaaddoo keessa galee jira. Egaa akkuma kana waraanni oduma akkasi taa'uu manguddoon ammoo lafa keenya magaalaa teenya nuti ijoollee sin baafanne karaa baanuu sin qabnu magaalaa irratti meeshaa nu loggomtanii taa'ina nurraa ka'a asii bakka tanaa jennaanu warra kana jeenillee dorsiisanii gadhiisan jechaa jiranii uleen illee tumanii dorsiisanii hanga fedhate taphanii gadhiisan jechaa jiranii nagaa feenaa magaalaa teenya nagaa feenaa nagaa nun balleessina magaalaa nun balleessina jechuuf jecha manguddoo fi warra isaanitti ergamillee rakkoo irraan gahanii jiranii jechaa dubbatamaa jira. Kuni oduu haarawaa ammaa dhagahee dhufeedha. Egaa nu nagaa nun booressinaa magaalaa nun balleessinaa daa'ima nu jalaan fixinaa dubartii nu jalaan fixinaa jechuun yakkan ta'u silaa manguddoon ammoo bakka hundattuu manguddummaa nagaa buufti malee hamtuun dubbattuu nagaa warra feenetuun nagaa manguddoo dhawwaa jira.
haa ta'uti ammaas ammoo humni walitti deemaa jirutu deemaa jira jechaadhaan hawaasni yaaddoo keessa galee jira. Waraanni akka jirutti immoo caffaa guutuu marsee itti deemaa jiras jechaa jiranii. Kanaaf ammoo hawaasni waan kana yaaddoo keessa galee jira. Warra hawaasni naannoo saniitis nagaa uummata kanaa akka quba qabaattan jechuun barbaada. Kanaafuu uummanni keenya kan magaalaa keessa jiru sugaa yaaddoo keessa jiraate warri baadiyyaa jirtanillee hawaasa magaalaa keessa jiru quba qabaattan Oromoon akka wal quba qabaattanii lafa keessanii fi addunyaa keessan dadhabaa akka tiksitan shamarrootaa fi dargaggeessa walumaa galattuu nageenyi tikfamuu qabaa. Safuun Oromoo eeggamuu qabaa. Waraanni mootummaadhaan immoo akkuma argetti lubbuu namaa balleessaa jira, akka argetti nama ajjeesaa jira jedhanii hawaasni himataa jira. Hawaasni sodaan amma qabu warri magaalaa keessaa bahu kajeellee sodaatee taa'aatii jira akka itti baanu dhabne jee. Abbaa fedhe dhalaas ta'e dhiiras ta'e warra magaalaa bahuu sogaa argan inuma dhahanii eessa dhaxxajanii magaalaa keessa warra bahus dhahaa jiran. Amma dura waraanni mootummaa nama baqatu daseerraa baqachiisaa ture. Waraana mootummaa baqachiisaa ture. Ilmaan Oromoo garuu har'a caffaa roobe keessa akka hin baane waraana mootummatu ittisaa jira. Janii himataa jira. Warra jaartii ofii ijoollee ofii qabatee deemee mootummaan tumee deebiseetu jira jechuudha. Waan akkasii oduu dhagaa jirra. Wanni akkanaa kun egaa yoo dhumtanii asuma dhuma hundi keessanuu dhabama ta'a jechuudha malee nagaa uummataa osoo hin taane, kabaja uummataa osoo hin taane, jireenya uummataa jaalatu osoo hin taane uummata dhabamsiisuudha wanni kun. Waan kana warri seera kabachiifna jee waan kana nurratti buuse nurraa kaasu. Yoo kaasuu baate immoo Oromoon walloo akkatti kaasu ni beeka. Ilmoo jaldoo gaara akkatti qabattuun gorsanii jedhanii hamma kana oduun haaraawni harkaa qabuus kana gama biraatiin uummanni xayyaaraan illee nudhaa jechaa sodaadha qabaa. Hawaasuma nagahaa bobba'ee galu sa'aatiffatu yoo dha'u ta'e malee waraanni lolamu tokko hin jiru. Waraanni warri miilaan deemu walitti deemee walitti dhukkisaa inni baqata inni injifatanii injifataa kun amma kana garuu qabeenya namaatii fi manni namaatii fi lafti namaa bakka takkaa hundattu wani dhamaa jiru qabeenya namaa lafa namaa lubbuu namaati. Lubbuun uummata keenyaa kabajamuu qaba. Uummanni keenyas ammoo nagaa isaa kabachiifatuudha qaba. Yeroon kun yeroo Oromoon harka dha'uu hin taane yeroon Oromoon hubannoodhaan wal dhagee wal jala deemudha. Yeroo Oromoon wal dhagee wal odeeffatee humna ofii da'atee humna ofiitiin diina ofirraa gaffa'aatii olaantummaa ofii kabachiifatee jiraatu waan ta'eef quba qabaadha jechuun barbaada. Fayyaa taadha. Bilbillee duuna deddeebi'ee jira. Assalaamu alaikum.